Diinin badhaafnaa namni biriillee baay'eematu jira. Kunillee badhaasa torban diidaati. Mee takbiiran? Allahu akbar. Doktor Abdul Jalil. Allahu akbar. Allahu akbar. Sheikh Muhammad Ajuman. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Dubbiin ajaa'ibaati. Allahu akbar. Namni marruu shayni waan sa'aa ofiitti fayyadamaniif sa'atii badhaafamuu qaban jedhani. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Takka doktora kenna Doktor Muhammad Kamal Tilmo waliin naa turtan daqiiqaa gabaabdu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yeroon fudhadhuuhuma torban diidaa kana bicha isiniifuu barbaada. Haqiiqatan warri torban diidaa kuni waajiba ulamaa fi du'aatotaaf a'immaa guddarraa dhaabatanii waajiba haganan jedhamne manhaja ambiyaatiin ummata faatiyaa hin beeyne, ummata wuduu'a hin beeyne, ummata arkaana islaamaa arkaana iimaanaa hin beeyne aanota torban diidaatii fi aanota naannotti argaman kitaaba tokkicha gara 60 olii baay'isanii haawwanni arkaana islaamaa, arkaana iimaanaa, arkaana ihsaanaa, arkaana wuduu'aa, arkaana salaataa waan nu dhabne adeemsa shari'aan islaamaa irra deemtu yeroo hedduu nuti da'uma jannataa ka azaabaa ka ahkaamaa goonaa nama hin barsiifnuu sanii fi daqiiqaa takka lama waa'ee torban diidaa kana mee inni gabaabbinnaan haa ibsu. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Isaanu jamaa muslima torban diidaa jechaan aanaalee diidaa arsii gama diidaa kana seerurraa ol qabeetiniin hanga jimaata looditti kan jiru jechaadha. Seerota sanirraa aanaalee torba seeruu, balee, ameenyaa, roobe, xiicho diksiisiif suuderraa kan walitti ijaaraman jamaan dargaggootaa jechaadha. Eegas hawaasa hunda dabalatanii kan isaannen kanaan gorfaman jechaadha. Jamaa akkasiiti baadiyyaawwan gammoojjiiwwan yeroo ammaa kana daawwan kenna baay'een asfaaltii irratti waan baay'inaan dacha'aa jiruuf baadiyyaa gaaraaf gammoojjii adda addaa keessa diriirsuudhaaf gadi siqee jamaa hundaa'edha. Kanaaf achis jiraatu yaadan ustaadni kenna jazaa hedduu biraa qabanii waan nama biraatiin doktoroota biraan adda isaan godhu jira. Ustaadota keenya hedduu waan adda isaan taasisu jira. Sun maali tajaajilaati kan sadarkaa kana gayan. Baratanii takkamaan doktoroitii fudhachuu osoo hin taane wanni adda isaan taasisu wanni garaa hedduu namatti dhagahamuu qabu ummata tajaajilaati waa kan akka gahan. Kanaaf jazaa isaanii rabbaa kafalachaa jamaan torban diidaa wanni jennuun illee ka akkanaati jechaa fi wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Amma kallattimaan azaana sa'aatii malee azaanuun isinii kenna. Azaana sa'aatii malee azaanuun waan hin taaneef salaata xiqqoonni tursiifnaa azaana yeroo nu haa azaananii Sheikh Muusaa kenna. Naqa keessa.